Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa aanaa Meettaa Walqixxeetti waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaatti maqaa caasaa deebisanii ijaaruutiin waraanni Bilxiginnaa hawaasa nagaa dararaa jiraachuun ibsame. Dhibeen koleeraa godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Abbichee Birbirsaa keessaa ka'uun lubbuu namootaa galaafate. Dhaabbanni atileetiksii addunyaa Daraartuu Tulluuf badhaasa beekamtii kenne. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa aanaa Meettaa Walqixxeetti waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa akka beeksisetti tarkaanfii jabaa waraana Bilxiginnaa irratti fudhatee loltoota sirnichaa hedduu ajjeesuu, madeessuu fi meeshaalee waraanaa danuu irraa hiikkachuu ibseera. Guyyaa kaleessaa gaafa hagayyaa 18 bara 2023 aanaa Meettaa Walqixxeetti tarkaanfii humnoota mootummaa Bilxiginnaa sakattii addaa guyyaa 5 turuuf deeman irratti fudhateen loltoota 96 battalatti yoo ajjeesu loltoota 42 ol ammoo madeessuun injifannoo olaanaan xumuruu isaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa beeksiseera. Kana malees meeshaalee waraanaa dishqaa guutuu tokko, dishqaa hir'uu tokko, AKM 58, snaayiparii 3, PKM 3 fi meeshaalee garaagaraa hedduu irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Dabalataanis loltoota Bilxiginnaa 30 fayyaatti harkaan qabee booji'ee jiraachuus odeessni qaqqabee ifoomseera. Godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaatti maqaa caasaa deebisanii ijaaruutiin hawaasa nagaa dararaa jiraachuun ibsame. Aanaalee godina Wallagga Lixaa hedduu keessatti ajjeechaa, hidhaa fi saamichi gochoota irra deddeebiin waraana Bilxiginnaan raawwataman yoo ta'u, gochi kun osoo hin dhaabbatiin aanaa Qondaalaa keessatti itti fufuun qabeenyi uummataa waraana sirnichaan saamamuu fi haleellaa waraana bilisummaa Oromoon magaalaa aanichaa fi gandoota baadiyyaa keessatti fudhachaa tureen caasaan isaanii diigamee deebisanii ijaaruuf hojjettoota dirqisiisuu akkasumas namoota maqaa garaagaraa itti maxxansuun shakkanii hidhan murtii malee yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti gidirsuun itti fufee jiraachuu maddeen himan. Haaluma kanaan aanaa Qondaalaa keessatti waraanni sirnichaa kan magaalaa Gabaa Dafnoo keessaa buufatanii jiran kufaatii dinagdee biyyattii mudateen baajata ittiin waraana isaa tajaajilu sirnichi waan dhabeef waraanni isaa guyyaadhaa gara guyyaatti aanaa Qondaalaa kana keessatti dunkaanota namoota dhuunfaa cabsuun saamuu fi meeshaalee daldalaa adda addaas fudhatanii itti fayyadamaa jiru. Oduu biraatiin aanuma Qondaalaa kana keessatti namoota nagaa maqaa garaagaraa itti maxxansuun baatii 10 olii hidhanii jiran hanga ammaa mana murtiitti osoo hin dhiyaatin dararamaa jiru. Namoonni kunneenis maqaan isaanii Dingataa Badhaasaa, Maammee Iliyaas Abdullaa, Tasfaayee, Maammee Alii Waggaa kanneen jedhaman hidhaatti rakkisaa jiru. Hidhamtoota kanneen yakki keessan sirna kana kuffisuu waan ta'eef qaama olii biratti ilaalama jechuun bulchiisa aanichaa fi itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanichaatiin doorsifamaa jiraachuu maddeen dabaluun addeessaniiru. Dhibeen koleeraa godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Abbichee Birbirsaa irraa ka'uun lubbuu namaa galaafate. Godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Abbichee Birbirsaa keessatti dhukkubni koleeraa guyyaa tokkotti lubbuu namoota 20 galaafate. Saffisa guddaan daddarbaa kan jiru yoo ta'u hordoffiin ittisa dhibee kanaatiif barbaachisu qaama dhimmi ilaallatu irraa godhamuu dhabuun ammoo dhukkubichi gara namootaa fi gandoota birootti saffisaan akka daddarbuuf sababa ta'aa jiraachuu maddeen himan. Gandii dhukkubni kun keessaa ka'ee hanqina daandii konkolaataa qabaachuu kan himan maddeen jiraattonni namoota dhukkuba kanaan qaamaan lafa fageenya kiiloomeetira 30 ta'u sireetti baatanii mana yaalaa geessaa jiraachuu fi qaama dhimmisaa ilaallatutti iyyannaa taasisaniin deeggarsi kamillee godhamuu fi dhabuun tajaajila ambulaansii fayyaa dabalatee tajaajila hawaasni argachuu qabu guutummaatti dhabamuus dubbatan. Hawaasni dhibeen kun keessaa ka'ee of eeggannoo ogeessota fayyaan deeggaramuu dhabuun walqabatee dhukkubni kun gara gandoota akka Waariyoo, Ammiinyaa, Shiraarii fi ganda Saaluu jedhamutti ariitiin guddaan daddarbaa kan jiru ta'uu maddeen dabaluun gabaasaniiru. Dhaabbanni atileetiksii addunyaa Daraartuu Tulluuf badhaasa beekamtii kenne. Dhaabbanni atileetiksii addunyaa pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa gargaartuu Koomishiinaraa Daraartuu Tulluu gumaacha olaanaa atileetiksii addunyaa fi ispoortii atileetiksii keessatti gumaachiteef badhaasa ga'umsa olaanaa yookaan Plaakii of Meerit jedhamu badhaaseera. Yeroo ammaa pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ta'uun kan tajaajiltu gargaartuu Koomishiinaraa Daraartuu Tulluu bifa adda ta'een dorgommiiwwan addunyaa irratti alaabaa biyya sanaa ol kaasuun beekamti.
Komishinar Daraartuun fiigduu fageenya dheeraa yoo taatu, fiigicha tiraakii, fiigicha qaxxaamura biyyaa fi fiigicha daandii irratti hanga fageenya maraatooniitti dorgomtee jirti. Olompikii Baarseloonaa fi bara 2000 Swiidin irratti fiigicha meetira 10,000, bara 2004 ammoo Olompikii Ateensi irratti ammoo dorgommii kanaan meetii argatteetti. Daraartuun bara 1969 Oromiyaa godina Arsii Boqojjiitti maatii ijoollee 10 qabu keessaa daa'ima 7ffaa ta'uun dhalatte. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.